Ergaan Qolaasiyes kun kan nutti dubbatu Waaqayyo. Ilaalaa warri Qolaasiyes bara turtan Kiristoos waa hundaa ol ture. Ilaalaa warri kana jirtanillee Kiristoos waa hundaa ol jira. Araarri isaa, gaarummaan isaa, fayyisuun isaa, sasteen gochuun isaa, ayyaanni isaa, gaarummaan isaa, jaalalli isaa irraallee jireenya ilmoo namaa keessa jira. Karaa fayyinaatiin nama amaneef, nama Kiristoos simateef jechuudha. Karaa kanaan jireenya keessan keessa jira. Saba Waaqayyo kana dhagaa. Saba Waaqayyo kana keessa jiraadha. Waa'ee kanaa hin xixiqqeessina. Waa'ee kanaa kararraa hin fiigina. Waa'ee kanaatiin dogogora keessa hin seenina. Bara kana bara wangeelli yookaan immoo wangeelli sobaa wangeela fakkaatee namoota karaa adda addaatiin dogoggorsiisaa jiru keessa jira. Jenereeshinii yookaan immoo bara akkasii keessa jira saba Waaqayyo argaa jira jedhee yaada. Namni Waaqa akkaataatti faarfatu, akkaataatti tajaajilu, akkaataa Waaqayyotti galateeffatu baratti wallaale keessa jira. Rakkoon kun maaliif dhalate gaafa jennee ilaallu yaanni Waaqayyo jijjiiramee miti. Kiristoos jijjiiramee miti. Yaanni Waaqayyo ilmoo namaatiif qabu jijjiiramee miti. Maaliif kun dhalate gab jennee gaafa ilaallu ilmoo namaatu akkuma bara addaam yaada Waaqayyoon kaa'ee irraa cecce'aa jira bara kanallee gaafa ilaaltan. Irraa bahaa jira. Dogoggora adda addaa, cubbuu adda addaa, falaasama adda addaa, barumsa adda addaa, qabeenya adda addaa, piraayidii adda addaa keessa ilmoo namaa seenaa jirti. Kun maal fakkaachuudha? Wangeela fakkaachuudhaan. Wangeela waan fakkaatin immaa namni wangeela nama jalaa dhaga'uu hin danda'u hin jiru. Har'a waan hundi wangeela fakkaata. Garuu riil wangeela miti. Wangeelli wangeela hin ta'u akka dubbii Waaqaatti isa barreeffamee Waaqayyoon hafuura qulqulluun harka keenya irra taa'e. Hafuurri qulqulluun maal godha? Isa wangeela harka keenya irra taa'e kana, isa Waaqayyoon harka keenya yookaan immoo Waaqayyoon barreeffamee nutti himame kana jireenya keenya keessatti maal godha? Akka hubannu godha. Jireenya keenya keessatti Waaqayyoon maal godha? Hafuurri qulqulluun Kiristoos akka dubbate annan deema. Hafuurri qulqulluu waa hundaan isinitti hime si yaadachiisu garuu hin dhufa. Waaqayyo maal nu yaadachiisa? Maal nu barsiisa? Jaalala nu barsiisa. Nu yaadachiisa. An Kiristoos nutti hime kana. Haa wangeelli nutti himu kana. Nu yaadachiisa. Har'a garuu namoonni nama barbaadaa jiru. Seenaa waldaa barbaadaa jiru. Karaarraa cecce'aa jiru. Qabeenya namaa. Abdii namaa. Beekumsa namaa. Abalutu kana beeka. Nama Waaqati. Bakka akkasiitii baa. Waaqayyo waan akkana naa godhaa jira. Waaqayyo waa'ee koo kana haasa'aa jira. Namoonni yaada namaa keessa taa'uu barbaadu. Yaada dhiphaa namootaa keessa. Nama sanuu karaa Waaqayyo irraa bayirra. Dubbii Waaqayyooti bayi ala wangeela fakkaatee garuu wangeela hin taane keessa dhaqanii yaada isaanii jireenya isaanii kaa'uu barbaadu. Gaafa achi keessa dhaqnee seennu yaada kana gaafa fudhannu rakkoo adda addaatu nu mudachuu jalqaba. Rakkoo nu mudatu maal? Yaada Waaqati ala baana waan ta'eef seexanni jireenya keenyatti taphachuu barbaada. Karamiin? Kara namootatiin wangeela fakkaata. Namootatu wangeela nutti dubbatu fakkaata. Zuumidhaan seenna. Barumsa wangeelatiin seenna. Sooshaal miidiyaa adda addaatiin seenna. Sammuu keenya bireen waash gochuudhaan jireenya keenya attaak godha karaa adda addaatiin seexanni har'allee. Saba Waaqayyo har'allee jireenya keenya barbaachisaa waan ta'e wangeela. Faarfannaa ta'uu danda'a even. Maali waan inni faarfatamu? Qabiyyee faarfannaa maali? Galata Kiristoosiif miira namaa sochoosuudha. Miira keenya wangeela guutuu hubachuu hin dandeenyu. Miirri keenya galata Waaqatiif haa jiraatu. Dhugaa miira Waaqayyo nutti uume garuu miirri keenya hubannaa sammuu keenyaa Waaqayyo ittiin galateeffannu jalatti gavarni ta'uu irra jiraata. Kana jala taa'uutu irra jiraata. Har'a miiran socho'anii karaa adda addaatiin Waaqayyoon karaa kanaan bahe asiin deeme jireenya kee keessa jiraata. Kana godha. Karaa kanaan dogoggora adda addaa keessa jiraachuu. Kana keessaa Waaqayyoon nu haa oolchu saba Waaqayyo. Kanarraa Waaqayyoon nu haa tiksu, nu haa fayyisu. Waldaa keessa jiru. Tokkummaa waldaa kiristaanaa. Feelooshipii kiristaanaa keessa jiru. Jireenya amantaa keessa jiru. Meereejii qabnu. Ijoollee qabnu. Bara qabnu. Jenereeshinii qabnu keessatti araarri Waaqayyo jireenya keenya keessatti haa baay'atu. Maaliif jireenya addunyaa kanaa chaalenji gochuudhaaf. Dukkana seexannee baatee jiru kana chaalenji gochuudhaaf. Ayyaana Waaqayyootu nu barbaachisa. Ayyaanni Waaqayyo immoo kan jiraatu ayyaanni wangeela keessa, yaada Kiristoos keessa, amantaa wangeelaa isa amma dubbachaa jiru kana keessa. Amantaa wangeelaa ayyaanni Waaqayyo immoo nageenya burqisiisa. Nageenya burqisa. Nageenya eessarraa ba'a? Faawunteeniin nageenya ayyaana Waaqayyooti. Ayyaanni Waaqayyo waaqarraa. Ayyaana Waaqayyo kanarraa immoo nageenyatu burqa. Kanaaf ilmoo namaatiif immoo nageenyi baay'ee barbaachisaadha. Essential jireenya ilmoo namaatiif. Kanatu nu barbaachisa. Qabeenya caalaa abdii nu barbaachisa. Qabeenya caalaa nageenyatu nu barbaachisa.
Qabeenyi barbaachisaa ta'uu danda'a. Qabeenyi maateeriyaalii barbaachisaa ta'uu danda'a. Of course barbaachisaa. Waaqayyoon karaa barbaade nama eebbisa. Wanni abaarru hin jiru. Waan waaqayyoon jireenya keenya keessatti nuu godhe hundumaaf ulfinni kabajni waaqayyoof haa ta'u. Garuu akka yaada waaqatti ta'e, akka yaada waaqatti kan ta'e, akka waaqayyoon jireenya keenyatti kaayee keessatti ta'uutu irra jira saba waaqayyo. Kana hoo ta'e malee jireenya keenya keessatti yaadni waaqayyoo fiixattiin karaatti ba'uu danda'u hin jiru. Kanaaf lakkoofsa 23 gaafa ilaaltan waa'ee kanaa dubbata. Isin gaa Kiristoos irratti hundeeffamtanii, isarra dhaabattanii, amantaa wangeelaa, abdii wangeelaa irra jiraattu, asirra dhaabattu. Kana waaqayyoon otoo waa hundan uumin dura karaa wangeelatiin ana karaa Phaawulos isinitti himaa jira, isinitti lallabaa jira. Barasa wangeelaa Phaawulos irraa fudhachuun rakkina ture. Chaalenjii gurguddaa keessa bahe namni waaqaa kun. Garuu ana waaqayyotu na waame. Ana waaqayyotu akka wangeela kana isinitti muna godhe. Wangeelli kun wangeela nageenyaa kan irra dhaabattan, isin keessa kan jiraatu, isin keessa kan jiraattan, asirraa otoo hin socho'in akka jiraattan, kana keessaa otoo hin socho'in wangeela waaqayyoon jireenya keessan keessa kaa'e kanaan akka dhaabattan. Ani immoo Phaawulos kana kan warra Qolaasees kanatti lallabu. Har'allee bara jireenya keenya keessatti barbaachuu kana. Amantaadhaan jiraachuun jireenya keenya keessa barbaachisaadha. Bara kana amantaa fakkaatee jireenya keenya kan jeeqaa jiru waan baay'eedha saba waaqayyo. Fakkeenyaa fi sochii amantaa kan jedhamu jira. Faith movement. Amantaan barbaachisaadha. Akka dubbii waaqatti kan ta'e. Garuu amantaan foorsii miti. Amantaan namarraa kan dhufu miti. Amantaan wayirraa kan dhufu miti. Amantaan dubbii waaqa irratti kan hundaa'e. Abdii waaqayyoo irratti, ayyaana waaqayyoo irratti, Kiristoos irratti kan hundaa'edha amantaan. Amantaan Kiristoos irratti hundaa'e nageenya qaba, karaa qaba, ulfina qaba, jireenya qaba, chaalenjii qaba. Chaalenjii waaqayyoon keessatti nutti dhufu kan keessatti nu dabarsu, kan ittiin nu jabeessu. Garuu bara kana amantaa fakkaatee waldaa kiristaanaa pulpitirraa kan himamaa jiru amantaaf. Namoonni otoo hin beekin haa ta'u, beekanii haa ta'u, sochii amantaa jedhamee amma jenereeshinii keenya keessatti yookaan bara nu jiru kana keessatti waldaa kiristaanaa keessatti babal'achaa jiru baay'ee jira. Giddugaleessaa maali? Piraayidiidha. Giddugaleessaa maali? Qabeenya walitti qabuudha. Giddugaleessaa maali? Waaqayyo waan jedhe sii godha, ati kileemii godhi, dubbadhu, ajaji jechuudhaan. Waaqayyoon akkaataa kanaan hojjetu. Waan nu barbaachisu waaqayyotu beeka. Hin kadhannaa? Yes. Hin gaafannaa? Yes. Hin hojjennaa? Yes. Waan nu gaafanne hundi waaqayyoon nu hin godhu. Waan nu ta'uu hin beeknu. Daa'imni xiqqoon nu qabnu mana keessatti waan daa'imni nu gaafatu hunda goona. Waan daa'ima sanii barbaachisu goona. Akkaataa harmi fuul waan ta'e, waan daa'ima miidhu, waan daa'imni sun itti fayyadamuu hin dandeenye ittiin kenninu. Isii miidhuu danda'a. Ija balleessuu danda'a. Qaama miidhuu danda'a. Waaqayyoon abbaan keenya waan nu barbaachisu hin beeka inni. Garuu kadhannaa hin gaafanna. Akkuma daa'imni maatii isaa gaafattu. Waaqayyo waan ijoollee isaatti barbaachisu beeka. Amantaan keenya waaqa irratti hundaa'a. Maal irratti? Abdii wangeela irratti hundaa'a. Waan dubbannu irratti hundaa'a. Amma bara kana waan isintu dubbatantu isinii ta'a jechuun amantaa namoonni dubbatantu waan nu ta'a. Yookaan immoo poozitiivitii ilmoon namaa dubbattutu jireenya keenya gavarni gochuu barbaada. Ol baanii namoonni bakka negatiivii hin ta'inaa, akkas hin ta'inaa, akkaataa kanaan deemaa, falaasama adda addaatiin, barumsa adda addaatiin, terminoloojii adda addaatiin namoonni dubbatan jiru. Nama gargaaruu danda'a. Ultimately jireenya namaa karaarra buusuu kan danda'u garuu wangeela garaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos karaa amantaatiin jireenya keenya keessa waaqayyoon kaa'e kan. Amantaan mataan isaa akka wangeelatti kan ta'e ta'uutu irra jiraata. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee kanaa dubbate. Maarqos 16:15 irratti ilaala. Hojii ergamootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 23. Boqonnaa 14 lakkoofsa 22. Waaqayyoon araara fide kana, gaarummaa fide kana, jireenya fide kana karaa amantaatiin jireenya keenya keessatti waaqayyoon akkaataatti fufuu danda'u. Waaqayyoon jireenya keenya keessa kaa'e. Kana wangeelli nu dubbannu bara san Phaawulos dubbate. Wangeela keenya keessatti karaa Phaawulosiin barreeffame koodiin kan ta'e. Yookaan immoo karaa Phaawulosiin nama waaqaa kanaan aangoo wangeela barreessuu, aangoo dubbii waaqayyoo namatti ergaa dabarsuu waaqayyoon karaa Phaawulosiin kaa'e. Har'a immoo isa barreeffame isa karaa Phaawulos fa'aan kaa'ame. Wanni biraa wanni barreessinu hin jiru. Wanni haaraan dubbannu hin jiru. Isa barreeffame, isa faawundeeshinii abbootan kaa'ame. Isarratti waan kaa'ame kanarraa hojii kanarraatti fufsiifna. Waan haaraa nu fiduu dandeenyu hin jiru. Jiraachuu hin danda'u. Namoonni har'a waan haaraa fiduu barbaadu. Jireenya amantootaa keessatti, waldaa kiristaanaa keessatti. Waan haaraa fiduuf yaaduun dogoggora guddaa keessa deemudha. Waan haaraan nu fidu hin jiru. Waan haaraan nu fidu jiraachuu kan danda'u maali?
waan kanaan dura waldaa keessatti ta'ee hin beekne akka wangeelli yaadutti akka wangeelatitti isa hojjechuudha. Waan haaraan hojjechuu dandeenya. Isa wangeela babal'isuun jenereeshiniin biraan hojjetin namoonni biraa waldaa keenya keessatti hojjetin isa waan haaraa kana hojjechuu dandeenya. Haaraa jennee yaala kaa'uu dandeenya. Garuu akka wangeelatti kan barreeffame akka wangeelatti kan kaa'amedha malee wangeela ala wanna ta'e yaada wangeelaa ala dubbii kiristoosii ala waan ta'e wanna hojjennu jiraachuu hin danda'u. Waan abboonni hojjetan wanna Phexros fa'aa Phaawulos fa'aa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos faawundeeshinii kaa'e ala faawundeeshinii kanarratti hundoofnee hojjenna malee sanii ala wanna hin hojjennu jiraachuus hin danda'u. Sirrii hin ta'u. Kanaaf lakkoofsi 23 kun amantaa kanarratti hundooftanii gammaddanii sirriitti akkaataatti dhaabattan karaa wangeelaa isinitti himaa kan jedhu kan argitu. Lakkoofsa 24 irraa kanuma argitu. Waa'ee waldaa kiristaanaa Phaawulos akkamitti akka dubbate. Ani karaa waldaa kiristaanatiif yookaan amantaatiif rakkoo adda addaa keessa ce'een jira. Rakkoo baay'ee na qunnamee jira. Rakkoo na qunname kana hundumaa ayyaana waaqayyootiin keessan ba'a. Ayyaana waaqayyootiin waaqayyoon na jabeessa. Waaqayyoon maaliif namni waaqaa kun hidhaa keessatti rakkina adda addaa keessatti ergaa wangeelaa kana warra Qolaaseesitti akka barreesse akka dabarse akka waaqayyo warra kanatti dubbate hin argitu. Garuu waaqayyoon hir'ina inni qabu rakkina inni qabu dhiphina inni qabu hunduma keessatti waaqayyoon isa gargaaree ergaa wangeelaa kana Phaawulos lallabuu isaa. Har'allee jireenya keenya keessatti kana wangeela lallabu keessatti bu'aacee baay'eetu jira. Wani danqu baay'eetu jira. Namoota ta'uu danda'u. Karaa adda addaatiin wani nama danquudhaa barbaadu baay'een jiraachuu. Stiil garuu waaqayyoon nu gargaara waan ta'eef. Stiil waaqayyoon jireenya keenya keessa waan jiruuf. Stiil galanni waaqayyo jireenya keenya kaayyoo waaqayyo mallattoo waaqayyo karoora waaqayyo jireenya keenya keessa waan jiruuf fiixa ba'a jechuudha. Waaqayyoon isa Phaawulos akka lallabu akka barsiisu akka ergaa warra Qolaaseesitti lallabu mana hidhaatti isa galchuun rakkina adda addaa keessa isa buusuun kanarraa isa na oolchin waan waaqayyoof hojjechuu barbaannu keessaa har'allee nu oolchuu hin danda'u seexan. Because bara san jireenya Phaawulos keessatti kan hojjete har'allee jireenya keenya keessatti hojjeta. Jireenya keenya karaa adda addaatiin faarfattoota gidduutti kwaayirii adda addaa keessatti barumsa adda addaa keessatti bakka jiraannu hundumarti maatii keessatti rakkoo adda addaa seexan uumuudhaaf yaaluu danda'a. Yaada waaqayyootiin garuu ilimineetir ta'a. Hin bada, hin fashila, fiixa ba'uu hin danda'u. Jireenya keenya dhibuu danda'a. Fayyaa keenya. Ati fayyaadhaan miidhamteerta. Dhibeen akkas jedhamu jireenya kee qabeera. Maal faayidaa qabda seexan nu jechuu barbaada. Nu akkas jennaan Kiristoosin nu guutuudha. Karaa Kiristoosin fiixa ba'isa qabna. Karaa Kiristoosin abdii guutuu qabna jennaan. Waaqayyoon jireenya keenya keessatti karoora qabu, yaada qabu otoo fiixan hin baasin akkuma Phaawulosin fiixan baase waa hunda keessatti nu dhiisuu waaqa danda'u miti waan keenya. Maaliif nurratti hunda'a miti dandeettii waaqayyo of mataa isaa irratti hunda'a malee. Waadaa nu isaaf galle irratti illee hunda'a waaqayyoon waadaa inni ilmoo namaatiif galle irratti hunda'a malee. Inni amanamaadha yeroo hundayyuu. Akka isaatti hojjeta waaqayyoon ulfinni waaqayyoo kaa'ata. Kanaaf yaada waaqayyoo keessa jireenya keenya keessa waaqayyoon ittiin jiraatu. Lakkoofsa 25 haga 29 kanuma argina saba waaqayyo. Jireenya ilmoo namaa keessatti waaqayyoon jireenya namaa utubee jireenya namaa karaa adda addaatiin guutuu godhee waaqayyo fiixa baasuusaa argitu. Lakkoofsa 23 gaafa argitan beekumsi hunduu karaa adda addaatiin jireenya namaa keessa jiru kun karaa Kiristoosiin barumsa ta'ee ulfina ta'ee karaa adda addaatiin as ba'uusaa kanan barsiisa. Wiizdamiin ilmoo namaa beekumsi ilmoo namaa dandeettiin ilmoo namaa Kiristoos keessa hin jiru taanaan duwwaa. Kiristoos keessa hin jiru taanaan yeroo baay'ee amma namoonni Kiristoos jedhu. Kiristoos jechuun gaariidha. Kiristoos isa akka wangeelatti barreeffame. Kiristoos isa wangeela keessatti barreeffame. Kiristoos isa warra Qolaaseesitti lallabame kanatu jireenya keenya keessatti barbaachisaa ta'a. Malee Kiristoos maqaa miti. Hookaan immoo dhaadannoo miti. Hookaan immoo illuujinii miti akkuma dura dubbachaa ture. Hookaan immoo akkanumaan abjuu miti. Waaqayyoon jireenya keenya keessa jiraatu karaa kanaan jireenya keenya utubee kan qabeedha. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf lakkoofsa 29 gaafa argitan waa hundumaan jabina isaa humna anaaf kenne hojjechuudhaaf dhaabachuudhaaf jiraachuudhaaf jireenya anaaf kenne kun jireenya koo keessa jira. Isa karaa isaa ga'u waaqayyo gara fuulduraa nan deema nan jabaadha nan hiixadha jedha namni waaqayyo kun dhumarratti na dubbatu. As keessatti maal argina? Karaa jireenya keenya keessa waaqayyo waan kaa'e
abdii nuu kenneen waaqayyoon fiixa baasa. Yeroo baay'ee wanni waaqayyo irratti abdannu baay'ee ta'uu danda'a. Gaariidha baay'ee waaqayyo abdachuun. Akka wangeelatti waan ta'e waaqayyo abdachuun garuu baay'ee barbaachisaadha. Akka wangeelatti maachuriitii qabaachuudhaan yaada waaqayyoo ulfina waaqayyoof ta'u karoora waaqayyoof ta'u yeroo baay'ee waaqa kadhannee wanni tokko fiixa'uu bahuu dadhabu deebinee waaqa bileemii goona. Ta'uun kan irra jiraatu waaqayyo akka yaada waaqayyootti kadhanna waaqayyoon yeroo isaatti haala isaatti haala nu barbaachisaa ta'een fiixa baasa. Abdiin keenya kana amantaan keenya kana amantaan kiristaanaa. Amantaa kiristaanaa adda kan godhu kana waaqatu nama ta'e lafa kanarratti dhufe amantaa kiristaanaa. Amantaan kana dubbachuu danda'u hin jiru. Amantaa barbaadan gaafa ilaaltan waaqayyoon dubbii ture hunda dura ture waaqa bira ture nama ta'e lafa kanarratti dhalatee dhufe kan jedhu tokkon argitan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:1. Kanaaf waaqayyoon dubbii waaqayyoo dura ture. Dubbii kan ture waaqa bira kan ture inni mataasaa waaqa kan ta'e amma nama ta'e lafa kanarratti dhufe. Dhufuu duwwaa otoo hin ta'in namaaf araara ta'ee dhufe jireenya ta'ee dhufe abdii ta'ee dhufe karaa ta'ee dhufe. Karaa wangeelaa kanaan jireenyi keenya hundumtu utubamee qabameera. Walumaa gala gaafa laaltan ergaa warra Qolaasees kun jireenya keenyaaf bara kana namoonni amantaa adda addaatiin fakkina adda addaa kan amanan ergamtoota adda addaa kan amanan jireenya adda addaa maaramiidhaa maaliidhaa waldaa akkasiiti maalii akkasiiti jedhanii Kiristoos dhiisanii amantaa adda addaa keessa jiraatan hundumtuu akka kana hubatan akka jireenya wangeelaa kanatti araaran gammachuudhaan tasgabbiidhaan waaqayyo wajjin araara waaqayyoon provide godhe kana wajjin jiraatan yaada waaqayyooti. Waaqayyoon karaa adda addaatiin jireenya keenya keessa kaa'eera. Waan jireenya keessa waaqayyoon kaa'e waan waaqayyoon karaa wangeelaa isinitti dubbate fiixa akka baasu ergaa wangeelaa kanarraa hubanna. Waaqayyo waan jireenya keessan keessatti karoorse hundumayyuu fiixa baasa. Ameen.